Ani maqaan koo Abbaa Langaa Girmaa Mulgeetaan jedhama. Abbaa Langaa Waliigala Oromiyaa Daayirekteerii Yakkoota Diinagdee keessatti Abbaa Langaadha. Bara 2013 hanga bara 2015tti godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Mugarii fi Finfinnee keessatti himatamtoonni maqaan isaanii tokkoffaa Daadhii Baatii, lammaffaa Guutaa Dirribaa, sadaffaa Kababaa Araarsaa jedhaman qonnaan bultoota fi hojjettoota mootummaa gara baay'een isaanii 103 ta'an irratti yakka goyoomsuu fi cheekii gogaa kennuu raawwatanii jedhamu eewun Komishinii Poolisii Oromiyaatti dhiyaate. Komishiniin Poolisii Oromiyaas Abbaa Langaa Waliigalaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan dhimmicha yeroo dhiyaate irratti hundaa'uudhaan qulqulleessaa turame. Dhimmicha ragaan fuudhamee erga qulqullaa'ee booda himatamtoonni kun miidhamtoota dhuunfaa 103 ta'an kanarra sababa garaagaraatiin jechuun investimentii garaagaraa hojjechaa jirra. Maallaqa qabdan lakkoofsa herreegaa keenya irratti galchaadha. Himatamaa keessattuu himatamaa tokkoffaan beekamtii investara beekamtii mootummaa biratti beekamtii guddaa qaba. Meeshaalee garaagaraa biyya alaatii galcha. Kanaaf investimentii guddaa keessatti hirmaachaa waan jiruuf isinis qarshii qabdan yoo fiddan investimentii hojjetamu irraa bu'aa argattu qixxeetti qoodadhaa jijjiirama argattu jechuudhaan uummata kan amansiisaa turanii fi yoo immoo hin barbaanne cheekii fudhachuu dandeessu kan jedhu cheekii maqaa himatamaa tokkoffaa Daadhii Baatiitiin maxxanfame kennaafii kan turan barreessanii kennaafii kan turan bifa kanaan uummannis bu'aa argannaa yaada jedhuun cheekiinis nuu kennameera yaada jedhuun sa'a barbaanne dhattanii maallaqa keessan baafattu waan jedhaniif isaanis cheekii qabatanii maallaqa isaanii kana kan kennaa turan ta'uu dhumarratti haalli jedhame sun hojjetamuu hafee bu'aan jedhames kan hin argamne ta'uu fi kanarraa ka'anii uummanni kun yookaan qarshii keenya nu deebisaa yookaan hojiin jedhamees bu'aa argamee hin jiru gaafa jedhanii gaafatan deebii kan dhabanii fi bilbilallee jalaa kaasuu kan didan kanarraa ka'anii gara eeruu kennachuutti kan dhaqan jechuudha. Kanarra dhaabbatee yeroo qulqullaa'u cheekiin himatamaa tokkoffaa Daadhii Baatiidhaan maxxanfame kun bu'uurarraa eeyyama daldalaa sobaa fi waraqaa sobaatiin bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kan maxxanfame ta'uu qorannaa gaggeeffameen irra ga'ame. Cheekii himatamaa tokkoffaa maxxanfame kana raabsaa kan ture waan ta'eef isaanis akka gochaa himatamaan tokkoffaa raawwate kana yaada guutuudhaan ofitti fudhatanii waliin kan raawwachaa turan waan ta'eef isaan irratti galmeen hundaa'ee ragaan fuudhamuu jalqabe. Bu'uuruma kanaan miidhamtoonni ragaa qabatan akka dhiyeessan godhame cheekiin inni kennaa ture sunis gaafa ilaalamu maallaqa gahaa osoo hin qabaatiin cheekii kennaa kan ture ta'uusaa adeemsa keessa ragaan mirkaneessaa dhufee jechuudha. Erga qorannoon kun xumuramee galmeen hundaa'e booda Abbaan Langaa Waliigala Oromiyaa mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaatti yakkichi kan raawwatame magaalaa Hoolotaa keessatti waan ta'eef aangoonnis mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa waan ta'uuf himannaawwan daddabalamaa ta'an seera yakkaa 693 osoo maallaqa hin qabaatiin cheekii irratti ajaja kennuu hin jedhu yookaan isa baratamaa afaan baratamaatiin cheekii gogaa isa jedhamu san inni lammaffaa immoo
goyoomsuu cimaa seera yakkaa 696 kan ba'ee fi labsii himatamaa tokkoffaa irratti labsii malaammaltummaa 881 muraa 2007 keewwata 23 muraa 2 jechuun sanada sobaatti fayyadamuu kan jedhuun himannaan dabalamaa himatamtoota kanarratti kan hundaa'e ta'uu isaati jechuudha. Manni murtiis himannaa hundaa'e kana falmii himannaan baay'ee waan ta'eef gara himannaa 300tti himannaan hundaa'e. Himannaan baay'ee waan ta'eef ragaan dhimmoota kanarrattis dhaga'aman baay'ee waan ta'eef yeroo baay'ee kan fudhatedha. Manni murtii himannaa hundaa'e kanarratti bitaa mirga falmisiisaa erga oole booda isaanis ragaa ittisaa dhiyeeffatanii ofirraa ittisuu kan hin dandeenye waan ta'eef himatamaan tokkoffaan teessoodhaan jalqabas teessoodhaan barbaadamee kan dhabee fi poolisiin barbaadaa kan ture waan ta'eef argamuu kan hin dandeenye waan ta'eef himannaan kan hundaa'e bakka inni hin jirretti himannaan kan hundeessu seeratiin kan hundaa'e waan ta'eef bakka inni hin jirretti dhimma agarsiisu dhimma ilaalamu waan ta'eef bifa saniin kan hundaa'ee fi adeemsisanii murtii kan argate jechuudha. Bu'uuruma kanaan himatamaa tokkoffaa irratti manni murtii falmii taasisaa erga ture booda hidhaa umurii guutuu qarshii 20,000 kan irratti murteesse jechuudha. Himatamaa lammaffaa ilaalchise waggaa 18 fi ji'a 6 fi qarshii 5,000. Himatamaa sadaffaa jechuun Kabbabaa Araarsaa immoo qarshii hidhaa cimaa waggaa 15 fi qarshii 2,000 kan adabe jechuudha. Murtii kanarraa maaltu baratamaa maal adda baasuu dandeenya kan jedhamu inni guddaan ijoon ergaa keenyas isa waan ta'eef hawaasni keenya bal'aan keessattuu dhimma yeroo ammaa baay'ee rakkisaa kan ta'e kan yakka yeroo baay'ee daddabalamaa ta'e hojii keenya keessattis nu rakkisaa jiru dhimma cheekiidhaan wal qabatee jiru jechuudha. Cheekiin tokko hanga yoomitti turuu danda'a bu'aa inni fidu maa inni kan jedhu kana beekuu qaba jechuudha. Waan hunda cheekiin namni tokko namaa kenneef qofa qarshii keenya ni argannaa yaada jedhuun amma miidhamtoonni kun baay'een isaanii kan dogongora kana keessa galame. Kanaaf cheekii namaa kennuu jechuun maallaqni hin qabaa kan nama jechisiisuu miti. Kanaaf bifa saniin hubatamuu qaba. Cheekiin immoo wabiidhaaf nuu kennee kan jedhus hin falmiidhaan wabiidha waan kennu. Cheekii jechuun maallaqa bakkee dhimma tajaajiludha. Haalli itti wabummaan illee itti namaa kennamuun sirna mataasaa qaba. Qaama wabummaa biratti mirkaneessuu biratti erga mirkanaa'ee seera isaa eeggate cheekiin wabummaadhaaf kan jedhu bakka difeensitti illee dhiyaachuu kan danda'u yeroo waan ta'eef dhimma cheekii kana wajjin wal qabatee of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Of eeggannoo gochuu barbaachisaa. Namni cheekii namaa kenne qofaaf gochoota barbaachisne keessatti dogongoranii galuu qaban jechuudha. Maallaqa ofiitis sababa cheekii kanaan maallaqa isaanii kennanii warra maallaqas jedhamee hin arganne hojiin hojjetames hin turre. Kanaaf miidhaawwan akkanaa kan gaggeessu waan ta'eef cheekuma qofaan amananii maallaqa ofii iddoo hin barbaachisne fi haala hin barbaachisne irratti oolchuun sirrii akka hin taanee fi eeggannoo akka barbaadu kaasuufaan. Inni lammaffaa adeemsa kana keessatti bu'aa baay'ee hedduu darbe galmeen kunas ga'uudhaaf hirmaattota hedduu qaba jechuudha. Hirmaattota hedduu qaba. Jalqaba yeroorraa kennuurraa kaasee qaamonni miidhaman poolisiin qorannoon isaa baay'ee iddoo baay'ee kan tuttuqu waan ta'eef iddoon cheekiin itti kenname haalli itti ragaan sobaa kun itti kenname magaalaa Adaamaa jalqabaa achirraa kaafamee hanga qaamaan iddoo yakkaa san dhaqamee dhimmicha qulqulleessuu keessatti qaamolee mootummaa ragaa barbaadaman kennuu keessatti hirmaannaa isaanii kennanii jiru. Warri ragaa ba'uudhanis poolisiinis qaama to'atamuu qabu. Iddoo rakkisaa ta'etti iddoo shakkamtoonni kun illee naannoo sun illee naannoo rakkisaa ta'e iddoo nageenyaaf illee mijataa kan hin taane hangas qaaman dhaqanii shakkamtoota dhiyeessuun fi abbaan alangaas himannaawwan hamma nagaan jechuun hundeessee baay'een himannaa baay'ee fi falmiinsaa baay'ee kan walxaxaa ta'e kan
falmaa kan turee fi manni murtiis bifuma kanaan murtii barsiisaa ta'e fi namoonni biraas irraa barachuu danda'an jennee yaadnu murteessee jira. Kanaaf dhumarratti wanti akka dhaamsatti jalqabas kaaseera wanti jechuu barbaadu wanti hunduu garuma seera qabeessatiin namni jijjiiramnis kan dhufuu danda'u seera hordofamee karuma seeraatiin osoo hojiin hojjetan bakka barbaadamee fi jijjiiramni yaada sun dhufuu danda'a. Karaa hin malleen fi adeemsa namni yakkatti nama galchuun waan hin malle keessatti hirmaataa ta'uu hawaasni keenya illee waan tokko dhufu maaliif dhufee akkamitti an jedhu kan xiinxaluu qaba jechuudha. Haala isaa itti bahiinsi isaa maal ta'a, dhumni isaa maal ta'a kan jedhu kana xiinxalanii waan tokko murteessuudha malee akkuma namni namaan jedhe fi qaamni tokko ka'ee waan namatti dubbatee qofaaf maallaqa ofiis dhabanii waan biraa keessa galuunis barbaachisaa waan taaneef qaama akkana godhuuf immoo qaama seeraas mari'achiisuu fi dhimmi kun dhuguma qabatamaan waan hojjetamuu danda'u hin dandeenye kan jedhu murteessuu duratti qaamoleetti dhiyoo jiran mariisiisuunii fi odeeffannoo kennuu illee barbaachisaa ta'a waan ta'eef bifa kanaan osoo gara fuulduraatti hawaasni keenya murtee kanarraa waa barata kan jedhu kaasumaa kani. Tole kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu jennee nagaa keenya kabajaa sin gaafachaa kun egaa toora yuutuubii biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa kan itti hubannoo seera hawaasa keenyaaf kenninu seerota garaagaraa yeroo dhiyoo tumaman akkasumas immoo hojiirra jiranii fi akka naannootiif akka federaalaattis seerota hawaasa keenya hubachuu qaban, beekuu qaban, barachuu qaban jennu abbootii alangaa biraa qabnuun akkasumas immoo caasaa sadarkaan jiruuni. Isaan kunis egaa seerota duwwaa miti murtiilee barsiisoo hawaasa keenyaaf hubannoo kennuu danda'an kan itti hawaasa ittiin irraa of eeggatu irraa barate immoo yakkamaa saaxiluu fi ragaa ba'uu keessatti hawaasa keenya haqa keessatti qooda fudhatu isa kana asirraa hubatanii baratanii akka isaan deeggaraa haqaa ta'aniifis immoo toora kanaan hubannoo barumsaa akkasumas immoo murtiiwwan yeroo yerootti kennaman akka beektan gochuudhaaf toora kanaan waan dhufnuuf akka nu eegdan akkasumas immoo toora kana yuutuubii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu cina akka dhaabbattan sin gaafanna ulfaadha galatooma.